Babaaroo tolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu ashamaa kan isa yoo ifatee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 20 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu. Ana xiiqii dhugaasaati. Anis ana dhufu saniin jechaatuman muummeffannaa kurfii keenya guyyaa irraa isinitti itti dhiyaadha. Loltoonni mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa yeroo ammaa Koloneel Abiyyiin durfamanii Oromoota godina Matakkal keessa jiraatan saamuu, hidhuu, ajjeesuuf gidirsuu jabeessanii itti fufuun dureessi Oromoo godina Matakkal keessatti argaman obbo Tashoomee Nuqus dureessaa ka jedhaman waxabajjii bultii 15 bara 2021 halkan walakkeessa mana isaaniitii loltoota Koloneel Abiyyiin fuudhamuun ajjeefamanii reef isaanii guyyaa 3 booda waxabajjii bultii 18 tiksituudhaan argamu irratti odeessa Oromticha Kunya Matakkal tokkorraa odeeffanne dabalatee guyyuma kaleessaa kana jechuun waxabajjii bultii 19 bara 2021tti godina Matakkal keessatti awwan Oromoo 4 osoo magaala Gaalessaadhaa bittaa gurgurtaaf deemaa jiranii loltoota Koloneel Abiyyi rasaasaan reebanii awwan Oromoo 4 keessaa 3 battala du'uu fi haati Oromoo tokkittiin rasaasaan rukutamtee akka malee madooftee lubbuun haftee yeroo ammaatti hospitaala seentee kan jirtu ta'uu akka waliigalaatti ammoo rakkoo hawaasni Oromoo Kunya Matakkal keessa jiruu fi rakkoo hawaasa Oromoo Kunya Matakkal mudataa jiruuf kan guutuu Oromiyaa mudataa jiruuf ammoo furmaanni maali? Takkaa Oromoon akka Oromootti rakkina kana keessaa ba'uuf maaltu qabaa irratti marii bal'aa Oromticha Kunya Matakkal waliin tolfanne dabalatee gara lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aatti bilbiluun kaabinoonni mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa kanneen tikoonnii fi itti gaafatamoonni waajjira nageenyaa godina Wallagga Ba'aa hona Aroo Limmuu fi hona Limmuu keessatti argaman kalakkoofsaan 5 ta'an waraana bilisummaa Oromoo WBO'n to'atamuu akkasumas haala hawaasni Oromoo akkuma waliigalaattu Kunya Wallagga Ba'aa keessa jiruuf kan guutuu Oromiyaa keessa jiru dhimma warraaqsa galaana uummataa irratti dabalataan akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa tokko waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Jalqaba irratti gara godina Matakkalitti bilbiluun dhimma ajjeechaa suukanneessaa abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Tashoomee Nuqus dureessaa irratti raawwatee fi ajjeechaa guyyaa kaleessaa awwan Oromoo 3 irratti raawwate akkasumas haati Oromoo tokko madooftee lubbuun hafuu haala hawaasni Oromoo akka waliigalaatti Kunya Matakkal keessa jiru kan Oromtichi Kunya Matakkal irraa odeeffanne isiniif dhiyeessuun kan Kunya Wallagga Ba'aatti ammoo tarkaanfan turtiin keessan hagamaa'ee kurfii keenyaatti nuuf faana ta'uun ammas afeerraa keenya. Gaafa 8 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Matakkal aanaa kam ganda kam keessatti ajjeefamanii maqaan isaanii guutuun immoo eenyu jedhamaa hawaasa Oromoo Matakkaliif immoo nama attamii akka isaan turan nu ibsitu jalqaba irratti maqaa isaanii fi ganda isaan keessa jiraatan. Maqaan isaanii guutuu Tashoomee Nuqus dureessaadha. Kan isaan jiraatanii godina Matakkal aanaa Libaatee ganda Qotee Bulaa Giifoo keessa. Hayyee. Abbaa ijoollee torbaa fi gaa'ela nama qabanii fi Qotee Bulaa adda duree jedhamee sadarkaa mootummaatti nama badhaafamedha. Tole. Hawaasa keessatti nama fakkeenya gaarii qabu nama umurii isaa waggaa 42 akkasiidha. Hojii isaa qotatee fi daldalee ijoollee barsiisuu maatii gargaaruu mala hojii biraa siyaasa keessaas harkaan qabu. Tole. Kanumaan gaafa waxabajjii 15/2021 kan halkanii sa'aatii 6:07 gidduutti mana deemanii baasanii achi erga fuudhanii baasanii booda daqiiqaa 30 kan naannoo fudhatamaa wayiitti sagalee rasaasaa dhaga'anii. Tole. Maatiin gaa sagalee rasaasaa sana hin ajjeessuudhaanis waan shakkii fi ganama deemanii naannoo kaambii waraasii maalisii gagaafatanii dhabanii. Ergasii ijoolleen tiksituun kun gaafa caasaa ta'e kamisa isaa guyyaa 3ffaa irratti lagatti argame. Reeffi kibxataa jalqabee aga kamisaatti guyyaa 3 bakkee ture. Tole.
Sababa gaafa argan isa ta'uu mirkaneeffatamee fuudhameetii awwaalamee jechuudha. Amma daqiiqaa 30 booda yeroo rasaasni dhuka'u kana deemsa daqiiqaa 30 mana isaaniirraa fageessaniiti moo naannoodhuma sanatti kan isaan ajjeesan meesa kana saddanuu baasa eessatti argame reeffi isaanii? Manni jireenya isaa daandii konkolaataarra. Tole. Achiiti kallattiin fuudhanii gara kallattii biraatti geessanii lagdi wayii tokko jira ceesifameeti gara yaadamneettidha gara bosonaatti. Egaa amma kan kana raawwate qaama kam kana maaliifin sin gaafadha warra Benishaangul Gumuz keessaa kanumti mootummaan Koloneel Abiyyi tumsu bifa shiftaan socho'anii Oromoota kan ajjeesan jiru humnoonni naannoo Amaaraas akkasuma Oromoota Matakkal ajjeesaa turan raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamus ammoo yeroo qaamonni kabiroon kun Oromoo ajjeesanii silaa kan nagaa kabachiisuu malu warra sanaaf baabseetu Oromoo obbaasaa ture amma obbo Tashaalee Nuqus Dureessaa kan manaa fuudhe eenyu? Kun halkan sa'aatii sanatti kan achi ture maatii haadha warraa saafaadha. Haati warraa baanii waaqarnitti uffannuma miidhagina hidhataniiru. Raayyaa ittisa biyyaa jedhaman kana. Akka dhugaa maatiin uffanni kananaadha kan isaan uffatanii jiranii. Afaan Amaariffaan waan balleessitti gaafatamaa garuu akka keessan qabu waan beekuun qabu jedhee dubbataa warraata waliin ba'aa heeraaf ibsanii jiru. Hayyee. Kana dhagaa duraanis immoo akeekkachiifamaa akka ture bilbilamanii doorsifamaa akka ture fa'aadha kan maatiin himanii. Qaamuma mootummaa Koloneel Abiyyi kanarraati akeekkachiifni kennamaa fi bilbilaani. Bilbilaan gaafa fedhugaa qaamumatti hidhattee nagaa kabachiisa dhamiitiin bilbilamee saawwanni jedhamaa ture kan jedhudha gaamaachirraati kan dhageenye. Tole. Kana raawwachuun durammoo guyyaa 3-4 dura naannoo mana isaanii kiiloomeetira 1 kan ijaarre irratti jarri tulukaan deemanii qaamni hin beekamne tulukaa sadameera kan jedhamus odeeffamaa ture. Obbo Tashaaleedhuma irratti moo? Lakkisaa qaama mootummaa irratti naannoo mana jireenya isaanii irraati dursee guyyaa 3-4 duratti naannoo mana isaanii irraati fageenyarra kan jiru laga bu'uura isaatii ibsuudhaan dhimma qabanii qaamni akkuma akkuma si mammaksitanii kan naannoo sadii kan naannoo qaamni hin beekamne hin jiru kan hin beekamnes jira hin beekamu wanti nama kana godhe hin barre. Kunis akka haalatti jiraachuu danda'a kaleessa mootummaa kaleessa galgalas naannoo kanaaf namoota irratti mana cabsaa turanii arganiiru namni. Kan kana godhu qaamuma hidhatanii socho'anii yookaan warra naannoo Benishaangul Gumuz yookaan naannoo Amaaraati. Naannoo maali raayyaan ittisa biyyaa jira isaanis. Tole eessa ganda kam keessatti gaa kuni? Gandumaan itti dhiyoo keessatti kaleessa mana nama barataa wayii jira kolleejii kan baratu. Tole. Boo'icha dhufeera jedhameeti abbaasaaf isa barbaachisan itti cabsanii jedhanii. Dhagaan garuu nama. Silaati ammatu barataa kolleejii kanas argatanii abbaasaas argatanii isaan akkuma obbo Tashaalee gochuudhaaf deemu amma waanuma baratamaadha ka kun mana dhaqanii manaa fuudhanii ajjeessu mana dhaatii fuudhanii ajjeessu godina Matakkallee hona dibaat magaala Gaalessaa keessa yoon dogoggore na sirreessitu dargaggeessa Oromoo tokko kanuma maatiin ergatanii isaaniif waa bituu magaalaa deemi magaalaa keessatti qabanii rasaasaan magaalaa keessatti reebanii achi hidhanii halkan baasanii ajjeesuun isaanii kunoo reefunuma baatii tokko. Inni sirriidha. Kunoo har'uma dubartoonni gabaa gara ganda qorqaa jedhamudha gabaa magaalaa Gaalessaa deemaa jiran har'uma dubartoota 4 ajjeesanii 3 du'ee battalatti tokko hospitaala gala jira dubartiin tokko dubartoota baadiyyaa jedhu. Dubartoota gabaa dhaqan. Gabaa dhaqan har'uma irraa kana kun kan daldalaarra. Egaa warra dhiiraanoo yookaan woboon hidhata qabduu jedhu yookaan karaa itti agarsiiftanii jedhu ammoo warri kun manattuu miti daandii irratti hawwan Oromooti gabaa dhaqaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Maal yakkitanii jedhaniiti kan isaan ajjeesan moo Oromoodhuma ta'utu yakka ta'e nama ajjeesisa amma godina Matakkal keessatti? Amma dubartoota irraa kana warra naannoo sadii jedhama isaan kana dura naannoo sanatti isaan wajjin walitti bu'iinsi ture miidhaan gaggabee ture kana duras gabaafamaa ture Oromoon maaliif Oromoo mul'istuu kan jedhuun haaluma qabatanii itti dargaggeessi isaanis socho'aa turanii isaanidha irraa warri kana raawwatee jedha odeeffannoo jiru. Warra naannoo Amaaraa turri kun amma kanarraa hawwan Oromoodhaa 3 ajjeesi tokko madeessu.
Guddoo nama gaddisiisa gaa mee akka waliigalaatti gaama dhimma ajjeechaa dureessa Oromoo Buniqus irratti raawwateef kan hawwan Oromoo alraa kanaan ala maal fakkaatan mooti haalli godinni Matakkal keessa jiru? Haalli achi keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen isaa kunis Finfinnee fa'aa baratu. Boo'icha deemuu hin dandeenye abbaa isaaniiti. Rakkoo nageenyaan kan ol qabate. Asiin daangaa naannoo Amaaraa waan ol daangessuuf achi keessa darbuun hin danda'u. Konkolaataan ol duraan ba'achiteera. Kallattiin hundumtuu sochaamaa hin jiru. Karaa Wallaggaa Wantaara bireetti hin geessu cufamee jira. Sosochiin tokko hin jiru. Hundumtuu bakka jirutti ba'ee innichi achachuma jira. Innichi bakka biraa jiru bakkuma biraatti hawaasni walitti deemanii walitti deemachuun gammadaan hundi cufa. Guddoo nama gaddisiisa gaa ammoo ajjeesanis boo'icha dhowwuutu jira. Inuma ajjeesuu qofa osoo hin taane ajjeesanii reeffa awwaalame iyyuu godina Wallagga Lixaa Boojji Birmadii keessaa reeffa awwaalame tokko bule awwaalchaa baasanii haadhii akka irra ciiftu akka lafarra gotattu yeroo itti dirqisiisantu jira. Egaa kana faatu Oromoo mudachaa jira. Kan godina Matakkalisa ta'u akkuma waliigalaatti immoo waan godina Matakkal keetti ta'aa jiru guutuu Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Isa kana hundumaarra aanuufi sila Oromoon akka Oromootti maal godhuu qaba? Maaltu Oromoof mala yookaan falaa jettanii Oromoof dhaamtu? Oromoon wanta falaa ta'e waan itti maal barbaachisa? Bakkee ba'ee hundumaa mana taa'ee hundumaa mana waamamee sojoolleef maatii gidduun dhaabbataniitu bakkeetti baafamee du'aa jira. Maal biifoo namni mana taa'anii duuni waanuma furmaata ta'u miti yaa uummanni waan godhu yaa nama beekadee yaada. Uummanni tokkummaa isaa cimsatee waan itti manatti doosatti dhufe tokkummaa isaa cimsatee nama dubbatuuf nama birmatuuf hin qabu keessatti uummanni Matakkal kun qofaa isaa citee kallattii sabni isaa irraa jedha inni gara maccaarra jiru bishaan irraa daangessaa karaa sanaan Oromootu daangessaa. Kanaaf uummanni kun oli ijaaree oli isaa kokkotee oli birmatee waliin dhaabbate malee rakkoo kana caaluu kan nuti isa eeggata kan jedhaman kan qaba. Dhugaadha waan isin kaaftan hundumtuu dhumarratti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa akka Oromootti gaa Oromoonni Matakkalii barootaa fi akkuma Oromoota Walloo adda durummaadhaan nyaapha meeqaantam gidduu ta'anii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra qooda fudhataa turanidha. Akkuma irraa kan warra aarsaa baasaa as ga'anidha. Maaliif aarsaa baasaa turtan arras baasaa jirtu? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuudha moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha? Sababi isaas addunyaa irraa impaayera Dimookiraatoftee hin beektu ammoo namoonni maqaa yootaan hooggantoota jaarmiyaa siyaasaan deemanii impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu waan jedhu kanaan aarsaa guddaa ofiis baasaniiru. Hawaasa Oromoos baasisaniiru. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo impaayera addunyaarraa Dimookiraatofteen beektu. Itoophiyaanis impaayera. Kanaafuu biyya keenya Oromiyaa walaboomfatuuf qabsoofnaadha kan isaan jedhan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoos akkasuma. Isinoo maal jettu dhimma kanarratti? Ifadhaa kunoo waliin jiraanna jedhanis aarsaan Seeronni qaqqarreen qaqqaree jennaan bakkuma torba saddeetitti itti kakkalanii hooma taa'atii hin jiru hangallee hin taa'etu kun jechuudha. Kanaaf uummanni kun biyya kan akka ofiisaa barbaaddatutti ijaarratee yeroo mataa isaa ofiisaa murteeffachuu qabaa jedhee yaadan uummanni kun. Aangoo kana murteeffachuu gonfachuu qaba. Waan barbaade akka fedhetti ijaarrachuu tottobustee hiree kana murteeffachuu carraa kan argachuu qaba. Kan amma dhageessan kun gara godinaa Matakkalitti bilbiluun dhimma ajjeechaa suukanneessaa dureessa Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo nama bira jiraate guutuu Oromoof jiraate darbe obbo Tashoomee Nuqus dureessaa irratti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwatee fi ajjeefamuu hawwan Oromoo sadii ka guyyaa kaleessaa fi madaa'uu haadha Oromoo tokko akkasumas haala hawaasni Oromoo konya Matakkal akka waliigalaatti keessa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha konya Matakkal irraa argannee sin dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu gara godina Wallagga Bahaatti bilbiluun dhimma kaabinoonni takkaa'uu itti gaafatamtoonni bulchiinsa nageenyaa fi itti kaadhaa kan godina Wallagga Bahaa hona Aroo Limmuu fi hona Limmuudhaa guutummaa guutuutti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n to'atamuu akka waliigalaatti immoo hawaasni Oromoo konya Wallagga Bahaa maal keessa jira rakkoo hamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru ammoo furuuf maaltu falaa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadhaa. Torbenuma kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Bahaa Wallaggaa kana keessaati
kaabinoota hona tokkodha kanneen lakkoofsaan 5 ta'an to'atuudha kan himamu. Lollis immoo gaggeeffamaa jira jedhama. Mee marii keenya isa kanarra aanfanna kaabinoonni kun eessaatii ukkaanfaman kana dura maal godhaa turan yoo quba qabaatti isa kana dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuudhaan marii keenya haasaaqqannu. Kaabinoonni ukkaanfaman kun Wallagga Bahaa Haroo Limmuu kanarraa Addee Dongororraa walitti dhufanii warri qaama nageenyaa jedhaman warri furtuu ta'an mootummaa kana jiraachisuuf warri walitti qabamanii tunna ari'atanii utuu shira qatanii utuu woboo irratti woboo sakatta'an bosona naannoo kana jiru sakatta'anii woboo dhabamsiisna jedhanii tunna ari'atanii woboon wabii sabaa ammoo duubaan naqee bakka isaan mari'ataa jiran keessatti dunkaana isaan keessa ta'anii mari'achaa jiran keessatti ukkaamse nama 5 kaabinoonni kun garuu warra nama nyaataa warra hamoo durii kaasee sirna wayyaanee keessa seera turan ammas immoo abbaa isaaniirraa kabaran darbanii amma immoo tiitii waliin kan hojjetaa jiran duris waraabessa turan ammas waraabessa tokkuma hin jijjiiramu warroota nafxanyaan ammas sirna nafxanyaa kunis yoo daggaage isaan jiru boorkan biraanatu dhufe illee isaan jiru bifa jijjiirratu isaan shira qaxanii woboon immoo duubaan dhufee dunkaana keessatti hunduma isaanii to'ate amma bakka inni geesse kana waan achiin jedhu hin qabu garuu namni 5 ukkaanfamaniiru. Bareedaa dhagaa woboon eessatti geessaasa jedhu baay'ee gaaffiyyuu hin barbaadu warri kun erga bara wayyaanee irraa kaasanii dhiigalmaan Oromoo dhangalaasaa turan ta'e arras dhangalaasaa jiru ta'e inni kun nu gaafachiisu qabxii sattaanutti dabarra akka waliigalaatti maal fakkaata sochiin waraana bilisummaa Oromoo boodhaa kan lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aadha. Dabalataan ammoo dhimma warraaqsa galaana uummataan wal qabatee waamicha taasisaa jirtanii ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanuunis immoo ibsa garaagaraa baasaa jiru dhimma filannoon wal qabatee kanarratti akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti hagam quba ol qabdu maal irratti hojjechaa jirtu qabxiilee kana lamaan olitti yaada kennuu qoodi. Woboon fuula isaatiin akka guutuu Oromiyaatti karaa kibbaas karaa lixaas ibsa baaseera. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseera guyyaa dilbata borii irraa kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti qabsoon akkasiin filannoon shiraa galma akka ga'u hin dandeenye filannoon shiraa kun uummata Oromoof maal fidee dhufa jedhu dursee xiinxalee kun furmaata hin ta'u sobaa filannoo sobaati kijibaa mootummaa nama nyaataa kana dura dhaabbannaa meeshaan keenya bishaan hin tufu rasaasa tufa abidda tufa kanaafuu meeshaa kanaan hin cabsine diin cabsinee Rokunni Oromiyaa keessaa baasna kana booda dachiin Oromiyaa akkuma kanaan dura dhiigaa ittiin tuftu mootummaa sobduuf mootummaa hattuuf mootummaa kijiibaan biyyi kun hin bultu nuti rukunnaa hin cabsinaa qeerroon bilisummaa Oromoon fuula keessaniin jabaadhaa waan gootan godhaan irra dhaabbadhaa jedhanii dhaamsa waan nu dhaamane nuti qeerroon bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jirru guutuun waan ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo dabarsu guutummaatti irra oolchuuf isaaniin kaliitamnee isaaniin mul'ifannee isaaniin hordofannee waan isaaniin jedhan hundumaa raawwachuuf guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa bal'aa laateera guyyaa boriirraa kaasee namni tokko naanne korojoo mootummaa gaggeeffamu akka hin dhiqanne guyyaa boriirraa kaasee namni tokko daandii Oromiyaa Finfinnee wajjin wal quunnamsiisu keessa qaxxaamurre guyyaa boriirraa kaasee mootummaa waan ta'an waan hin jirreef qeerroon bilisummaa Oromoo daandii cufaa kaabinee irratti illee tarkaanfii fudhachaa akka filannoo illee gubaa walloo godhan hundumaa tarkaanfii fuula isaa dura akka fudhachaa deemuuf qeerroon bilisummaa Oromoo waan hundumaa raawwanneera kaleessa jiru jalqabnee kun har'a hojiirra ooleraa qeerroon bilisummaa Oromoo waan bareedaarra jira tarkaanfitti seenerra gochaa jirra waan qabatamaadhaan itti jirraa jechuudha qeerroon bilisummaa Oromoo fi woboon waliin. Bareedaa dhagaa erguma gaafa impaayerri Itoophiyaadha Oromoo dhuunfatte takkaa'u osoo Oromiyaanuu impaayerri Itoophiyaa jalatti hin kufin dura
sirni kolonii kan ofirraatti ittisuurraa jalqabee agagaafa Oromoon cabee Oromiyaan koloneeffatamteetti agarraatti Oromoon falmaarraa hin dhaabbanne ammoo adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti burjaajii qaamota garaagaraan deemu irratti hawaasni Oromoo bifanni ittiin galma qabsoo bilisummaa Oromoo wallaalsifametu jira. Sanaan wal qabatees yeroo garaagaraatti dhiignii fi lafeen Oromoo itti cabee yeroo galma qabsoo bilisummaa koo ga'eera Oromoon jedhetti qabsoon kun yeroo itti butamutu mul'ata. Bara 2018 kanumatu dhalate isa ammaa kana amma eessaatti deemuuf taatu akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti maal dhaamta hawaasa Oromoo bal'aaf miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiraniif miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof baay'ee barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo arraadhaa obbo waliin jiru galma qabsoo bilisummaa Oromoo tolchanii beeku. Haa ta'uti akkuma hawaasaatti namni galma qabsoo bilisummaa Oromoo arrallee hin beekne yoo jiraate burjaajiin burjaajessitoota kalee dheengadda darbee sun deebii akka arras hin dhalannee fi maaliif qabsaa jirtu inni si amma deemaa jirtan kun eessatti goolabama kanarratti yaada kee bal'isiinuu qoodii gaaffiin koo kamaayessaa isa kana ta'a. Hayyee maal hojjetaa ture kaleessa akka jedhuuf qeerroon bilisummaa Oromoos uummanni bal'aan hawaasni kunis Oromoonis ilma beeku diinni guyyuu ajandaatti kennaa guyyuu karoora baafataa guyyuu sirriitti mari'ataa guyyuu qeerroo bilisummaa Oromoo akkamitti cabsina akkamitti hiina akkamitti ajjeesna akkamitti dachee Oromiyaa irraa buqqisnee baqataa goonee joorsinee jiraanna jedhee guyyuu sirriitti mari'atu. Nuti garuu bara 2011 akka lakkoofsa addunyaatti qeerroon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin hundeeffame kaasnee bara kana kaasnee bu'aa baay'ee hedduu keessa dabarree har'a hojii qabsoo kanatti miisuuf gara xumuraatti bilisummaa Oromiyaatti qiyaawan jiruuf yeroo hundumaa burjaajiin hin uumamaa gaafa burjaajiin uumamu burjaajiin maaf uume jechuu dandeenyu diinni burjaajii uumaa diinni tartiimoo qabsoo keetti doomsuuf sirriitti hojjetaa nuti immoo diina kana dhabamsiisuuf garee faallaa waan taaneef diina kana rukutuuf diina kana dachee Oromiyaa irraa buqqisnee Oromiyaa walaboon ijaaruuf waan jennuuf guyyuu ajandaa hin nufa kun borinni dhufuu mala burjaajiin akkuma baroota darbanii namoonni qabsaa fakkaatanii mootummaarraa baajetaan socho'anii jiru namoonni qabsaa fakkaatanii fiigee socho'anii mootummaatti mul'atanii hojii hojjetanii jiru garuu qabsoo kana ga'umsuuf hin dandeenye dhaabuuf hin dandeenye borillee hin dhaabbatu alataa jira alataan qeerroon kaleessa mootummaa Oromiyaa keessa qabsoo finiinsaa jiru arra eessa jira naan jettu bosona Oromiyaa guutummaa keessa jira gaafa mootummaan tiitii mana nyaataa sina masqalnaa kun qeerroo shiqee reeree sakaanuma ajjeesu gaafa obboleessi du'u obboleessi bosona seena fakkeenyaan siikaasa amaaneen wandimmi bira darbe mootummaan akkasittiin gaddabaaraa irratti lafa namni mul'atutti baasee ajjeese arra obboleessi isaa bosona Oromiyaa keessa loltuu ta'eera gaafa ani du'u gaafa ani reebamu obboleessi koo obboleessi galee meeshaa kaasa sababa kanaatti booboon galaana qeerroon gadi bornuuti kanumatti deemee inni ta'e inni daandii tokko ta'e dhaabuun jiru bakka akkasii deemee dhaabbanna kan jedhuuf ejjennoo nuti qabnu hanga gaafa Oromiyaan bilisoomtetti hanga mirga abbaa biyyummaa Oromoo murtaa'e gaafa Oromiyaan bilisoomtetti qabsoon dhaabbatu karri qabsoos diinni qabsoos kan hojjechuu qaba qeerroo doomsuun hin danda'amu woboo dhaabuun hin danda'amu garuu maalan jedhaan kanaan booda wanti deemuu qabu mootummaa Oromiyaa keessatti diinni hedduun mootummaan mana nyaataa ta'uusa addunyaan ibsaa jira. Uummanni Oromoo hubateera. Uummanni Oromoo gola Oromiyaa akkan keessa jiru qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kanaaf qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana faana bu'ee galii isaatti gahuu qaba. Jalqabee karaatti dhiisuu qabu. Burjaajiidhaan dugda duuba deemuu qabu. Abdii kutannaan dugda duuba deemuu qabu. Dhaabbachuuf hin qabu. Maal barbaada Oromoon bilisummaa barbaada. Maal barbaada Oromoon abbaa biyyummaa lafa dhacheessaa barbaada. Oromoon maal dhabee maaliif qabsaa biyya isaa dhabee lafa isaatti dhabee dhiigatti dhangalaasee inni ta'e. Hanga sun akkasitti qabsoon kun eessatti dhaabbachuu waan dandeenyeef diinni yaaleera homaa gochuu waan dandeenyeef nuti duuba hin deebine qeerroo bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiraniif waraana bilisummaa Oromoof daddabalee uummata Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiran guutummaatti kan qabsoo kanatti nanaana jedhu
kan kooti kan jiru. Hundumtuu tumsa barbaachisu godhee yeroo gabrummaa dheeratte kana daangaatti gadi akka inni bilisummaa kan gonfatu maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo bifa Oromiyaatiin guutuu Oromiyaatiif labsii kana lallabsaa guyyaa har'aa kaasnee ejjennoo kanaan itti jirra. Bakka jeetu namni hundumtuu qabsoo isaa kan hatimee sun dhaamsa kooti. Ulfaadhu waan tokko kaaftee waan Oromoon dhabee biyyaa baqatu xuuxxee dabarte erga san kaasuun keenya namni qeerroleen Oromoo biyya keessa jiran kana booddee baaratti akka hin dhumneef biyya hambaa dhaqanii mana keessatti gubatanii akka hin dhumneef du'i Oromoon du'u qabu kana booda du'a attamii ta'uu qaba yoo aarsaas barbaachise jechuu kooti ati maal dhaamta? Kayyaan gaakootiin kana naamu baqattummaan hin barbaachisudha jennaan ani hin baqattu eenyullee baqachuu hin qabu maal kan nuti barbaannu laata barmootummaan gaafa surukutu ikkonomiidhaan surukutaa siyaasaan surukutaa mataa surukuta naannoo naannoo akkati abdii godhattee biyyaa baqattee akkati karaatti deemtu akkati bineensaaf taatu akkati galaanaaf taatu ejjennoo mootummaan qagnaa jiru adii jechuun nama sammuu qabne maraasaatu biyya bulchaa jira amma ta'e namni maraate immoo waan haasa'u hin beeku kanaafi ejjennoon qeerroo bilisummaa Oromoo maal barbaada ka jedhuu fi biyya alaatti baqachuu qabu. Dhugaadha. Maatiitti miidhamaniiru. Beelli rakkiseera. Qabsoon rakkiseera. Hidhaan ni jabaata. Wareegamni guguddaan ni jirti kun sirriidha. Garuu wareegamni barbaachisu yoo ta'e ani dachee Oromiyaa keessattan bosonuma Oromiyaa keessattan wareegamu malee miila koo fuudhee biyya ollaan naquu jechuun barbaada. Guutummaa Oromoo ta'ee qeerroon bilisummaa Oromoo kana hubatanii qabsoon nuti gaggeessinu qabsoo kana booda dachee Oromiyaa keessatti raawwattu dachee Oromiyaa keessatti jalqabdee asumatti xumuramtudha malee qabsoon naga gabaabanii ta'anii asuma teenyee meeshaa kaasnee diina barbadeessinee diina tarkaanfachiisnee abdii kutachiisnee dachee Oromiyaa keessaa kanneen qalbii impaayera Itoophiyaa kan qallee ajjeesee diina keessa balleessuu qabna malee laga gama deemanii foon hin barbaachisu beelaa foon hin barbaachisu biyya Oromiyaatti hidhamanii darabanii hin barbaachisu maal irraacha deemanii as jira woboon bosona Oromiyaa keessa jira deemuu barbaadu as meeshaa kaasee bosona Oromiyaa ta'e boqosaa barbaadu as magaalaa keessa ta'e kaayyoo diinaa fashaleessaa tarsiimoo diinaa mataa facaasaa as keessa jiraachaa gaafa wareegamee immoo ilma duunaa ilma wareegamnaa ilma waanuma jiru hunduma qabsoon kanuma qabdi. Qabsoon itti guddaa nama kaffalchiisa. Qabsoon itti wareegamuu dhuftu qabsoon hin jedhamtu kun of kenniidha malee faayidaa hin qabu. Akkuma wayyaaneen of kenniidha ilmoo ishee piippii laafatte of kennii akkas hin barbaanneeti. Qabsoon itti madalamee itti dhiigneeti galma yaadame sana geenyaa qeerroon guutummaa Oromiyaatti kan naadhaamtu. Tarkaanfii tokko ganda isaanii aanaa isaanii keessaa inni lakkaa'uun diinni ganduma isaanii keessa jirti ollaan isaanii jirti achumatti mataa facaasaa diina achumatti mataa facaasaa ollaan tokko ishee jirti mataa facaasaa ganduma tokko ishee jirti mataa facaasaan wal facaasaa jiraanna malee dachee Oromiyaa keessaa ba'uun barbaachisaa miti faayidaan isaatti natti mul'atu kanaaf eenyullee kana hubatee galma yaadame sana yaaqiyyeeffatuun dhaamsa kootii amma Oromiyaan bilisoomsutti qabsoon guddaa duuban deebitu hanga gaafa abbaa biyyummaa naannoo kanaatti qeerroon bilisummaa Oromoof uummanni Oromoof waraana bilisummaa Oromoof adda bilisummaa Oromoof kanneen qabsaa dhugaatiin saba kanaaf dhaabbata jedhu guutuun Oromiyaa keessatti fincila dhootii galma yaadame sana ga'uudha. Abdiin keenya guddaadha. Woboon dhimma guddaan diina adabaa jira. Guyyaatti waan ajaa'ibaa argaa jirra. Diinillee bu'aa jirti. Diina kana boosisaa Iyyisiisaa dachee Oromiyaa keessa qulqulleessudha malee gandi ormaa biyya ormaa nuti Oromoon turan qabne walii keenya qofa qabna obboleessa koo eessa dhalina aramni maal ibbisaanii eenyu maaliif godhame maaliif karoorfame kana diinnis firris waan beekuuf dachee Oromiyaa keessa namni tokko tarkaanfii tokko akka tarkaanfanne asumatti haa qabsoofne asumatti waan yaannaa goone kaayyoo kotii kan saba uummata hin himaan akkanaa qabsiisuun jedha. Kamaa irratti sin dhageessifne marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa waliin dhimma to'atamuu tikootaa fi itti gaafatamtoota waajjira nageenyaadhaa PP godina Wallagga Bahaa hona Aroo Limmoo fi hona Limmoo akkasumas marii bal'aa dhimma warraaqsa galaana uummataa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof wal dhageetti waraana bilisummaa Oromoo woboon
bajjii 8 2020 yaamamee aga ammaatti itti jiru irratti marii